Lagakee bu'een abdii waraabadhee galee. Galanni gooftaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo iddoo ammaa yeroo kadhataa dubbise irra deebi'ee dubbadhaa akka jedha Macaafaa Isaayaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 18 kaasee haga 21 dubbisa akka ta'e. Kanaafis Waaqayyo isa durii biyya yaadatinaa waan darbettis yaada keessan hin hidhinaa. Kun wali waan taanaa nama godha. Inni ammayyoos baquutti jira. Isin hin argitanii? Ani lafa onaa keessa karaa nan baasa. Lafa duwwaa keessaas bishaanota nan yaasa. Ani saba koo warra ani fo'adhu obaasuudhaaf lafa onaa keessaa bishaan burqisiisee laga lafa duwwaa keessaas bishaan waan yaasee bineensonni caakkaa ulfina anaaf hin kennu. Waan goonni gochiiwwan ani galateeffatu saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni galateeffatuuf ture. Ameen. Isa hafetu caalaa jedhee lallaba. Meeti nu jedha isa hafe caaladha. Jireenyi isa hafe caala. Milkaa'in isa hafe caala. Haquun isa hafe caala. Inni hafe Kiristoos akka jedha. Inni darbe sirka ture kan keeti. Inni hafe garuu Kiristoos akka jira. Abdiin kan ganaati moo kan darbeedha? Abdiin kan yoomiiti? Kan ganaati. Kanaaf isaa hafetu caala. Akka jedha sagaleen kun isa durii hin yaadatinaa waan darbeetti yaada keessa hidhinaa ani waan haaraan godhaa. Isa durii isa sichii giddu galeessa godhateetu sagalee kana dubbata. Abbaan ergaa kana dubbatu barreessaan macaafa kanaa Isaayyaas gaafa barreessu macaafa Isaayyaas seenaa Israa'elootaa yeroo garaa garaatti taateewwan Israa'eloota keessatti ta'e macaafa Isaayyaas akkasuma macaafota raajotaa, macaafota seeraa, macaafota seenaa keessatti bal'aa ka'ama. Macaafota seenaa warri jedhaman waan akka seenaa bara moototaa Saamu'eel warra jedhaman kana akkasuma macaafa seeraa warri jedhamu macaafa uumamaa, Lewwotaa, Seera Lakkoofsaa, Bahuu keessa deebii warri jedhaman immoo macaafa seeraati. Akkasuma macaafa raajotaa warri jedhaman immoo ka Isaayyaasii jalqabanii amma Milkiyaasitti warra jiran immoo macaafa raajotaa jedhamu. Isaan keessaa Isaayyaas dubbii kana gaafa dubbatu taatee baroota dura ta'eef isa ta'uuf jiru giddu galeessa godheeti macaafa kana kan barreessu. Beektonni immoo waa'ee macaafa kanaa gaafa ta'an macaafa raajii Isaayyaas iddoo gurguddaa lamatti qoodanii kaa'u. Isaayyaas boqonnaa 1 hanga 39 akkasuma immoo 40 jalqabee haga 66 macaafni Isaayyaas macaafa 66 qaba waan ta'eef jechuudha. Tokko 39tti seenaan Israa'eloonni dabarsan seenaa gurguddaadha. Yeroo garaa garaa taatee mudannoo gurguddaa dabarsaniiru. Mootota garaa garaan darbamaa turaniiru. Mootii Gibsiin, mootii Egilooniin, mootii Baabilooniin, mootii Filisxeemiin yeroo garaa garaatti darbamaa turan sabni Israa'el. Yeroo kun yeroo kamii ture? Yeroo itti Waaqayyo saba kana ilaalu yeroo inni itti Gibsii egaa ba'anii booddee Gibsii waggaa 430 akka dhibbatan macaafni dubbata. Harka mootii Filisxeemitti waggaa 40 akka dhibbachaa turanii. Mootii Egilooniin waggaa 18, mootii Baabilooniin waggaa 70, akkasuma mootii Midiyaaniin waggaa 7. Kanaaf kana kan fakkaatu yeroo kun yeroo garaa garaa taayimii garaa garaa ta'e malee bara tokkicha sa'a tokkicha miti. Bara isa tokko biraa fidanii darban garbummaa tokko bitan yeroo murtii booda Waaqayyo yeroo boqonnaa kennuuf immoo sabni kun kaleessa Gibsii keessatti warra aadaa bifa fakkeenyaatti sagadu gidduu waan turaniif waan argamutti warra waaqessan gidduu waan turaniif yeroo xinnoo haala galfatan yeroo isaan immoo waan tolfamaa waaqessuutti deebi'an Waaqayyo irratti gungumuu gaafa jalqaban Waaqayyo dheekkamsiisuutti yeroo isaan kaan amma immoo ittiin barsiisuutti jedhee Waaqayyoonni mootota garaa garaatti isaan kennutu ture. Egaati boqonnaan 31 jiru kuni yeroo ilaalamu Israa'elotaa akka ta'e yookaan yeroo bootota garaa garaan chaalenjoota garaa garaan yeroo Waaqayyo qoree isaan ilaaluudhaan jedhanii qabu. 40 immoo Waaqayyo kakuu kakachaa ture sana saba sanaaf deebisee araara
kaasee dubbachaa ture akeeka waa'ee sabanaaf of keessatti qabu sana yeroo inni raawwachuu murtoo godhee ilaalamuurraa kaasee yaadatamuun saba kana fide akka ta'etii dubbatu. Kanaaf kutaan anamma dubbisu 43:18 kaase isa sana giddu galeessa godhateetu isa durii in yaadatina saba qonnaa tokko akka 39 gidduu ture sana in yaadatina madaa jira qabaasaa jira waraasaa jira doorsisaa jira dararamaa jira isa sana maaliin ta'ina in yaadatina maaliin sababni isaa biyya boojuu keessatti dhalatanii boojuu keessatti guddatanii boojuu keessatti dulloomanii achitti bara yeroo bara fixaadhaan dhumaa turantu ture. Fakkeenyaaf waggaa Israa'eloonni yeroo isaan Gibsii ba'anii karaa Waaqayyo irra ba'aa jiran irra ba'uu dadhabuu isaanii lafi nutti dheerata guyyaa 40 deemnu waan jedhaniif lafa onaa keessatti illee waggaa 40 akka gatii baasan guyyaa 40 waggaa 40 akka ta'e macaafni qulqulluun hin dubbatu. Chaalenjoon Israa'el irra ture chaalenjii guddaa. Maaliif Waaqayyo sagalee isaaf amanamaa waan ta'eef Waaqayyo waalitummaa isaa yookaan immoo Waaqayyo personaalitii isaa sirriitti waan eeggatuuf waan ulfina isaatti waan hin keessummeessine kallattii garaa garaan yeroo barsiifamu irra kaa'atu amma gaa inni kun sammuu dhaloota kana qaqqabaasaa ta'ee jira waan ta'eef isa durii sana hin yaadatinaa. Mee Waaqayyo na irraanfachiisa. Waaqayyo na irraanfachiisa. Dabalaadhaan Waaqayyo na irraanfachiisa. Isa durii in yaadatinaa. Yaada keessanis isatti hir'inaa. Har'arraa jiraatan malee yaadni kaan isa kaleessaa irra tura. Miidhama kaleessaa lakkaamu. Namni yeroo baay'ee waraansa keessa ture dhukkubsatee haa ta'u, chaalenjii garaa garaa haa ta'u, gaafa hundumaa yoo si waante gaaftan ajandaa sarraa kaasa. Maali bennaattan dokumentiin isaa wanti sarratti galmaa'e jireenyi isaa kan inni keessa isaa hafuurri isaa ibsuu dandeessu chaalenjicha waan ta'eef. Nama yeroo dheeraa dhukkubsate macaafa qulqulluu keessaa mee wangeela Yohaannis boqonnaa 15 torbaa gaaftan shanii kan argachuun torbarraa kaasanii garuu gaafa namichi sun waggaa 38 bishaan bilisaataa bukkee ta'aa ture waggaa 38 booda Yesuus gaafa dhaqu gaaffii normaalii tokko isaa dhiyeesse. Maal hojjetta iddoo kanaa? Ibsi namicha kanaa garuu waan tokko ture. Ani dhukkubsadheen dhufe bishaan kana keessa lixanii fayyinni akka ta'u immoo beekamaadha. Bishaan kana lixee fayyuudhaaf garuu nama na keessa namuu sun dhabe ituun itti rakkadhu immoo namni keessa lixee fayyaa jira. Isa kamaa isaa jira. Isa ta'u moo isa ta'aa isaa jira. Chaalenjii kan taate mudannoo kan godaannisa waggaa 38 darbe sanaa isaa jira. Namoonni baay'een fayyadu ani garuu hin fayyadu. Namoonni baay'een hiikaman ani garuu hin hiikamne. Namoonni baay'een gargaarsa argatan ani garuu gargaarsa argatan. Eenyutti maayira? Yesuusitti maayira. Maaliif yoo jedhame abdiin fayyinaa keessaa dhumeera. Maaliif? Baay'ina dhiphinaa irraa umurii dheeraa chaalenjii dhukkubaa keessa waanjoo dhukkubaa jala ta'uu irraa hin darbe. Amma Yesuus kaleessa isa dhufu har'a isa dhufu yoomi isa dhufu taa'imni sanaa jalqabee waan hin jiru jiraachuun waaqa danda'uudha. Fayyisaadha. Eega dhufee gaafate Yesuus furmaata laachuu akka danda'u beekamaadha. Garuu na fayyisi qoode jechuu na gargaari qoode jechuu qabaasaa sana yookaan miidhama isaa kaleessaa himate. Namni miidhama baay'ee keessa ture fayyuusaa yookaan dafee rakkoo sana keessaa ba'uun daddabachuun baay'ee ulfaata. Maaliif? Rakkiin namuma namarra taa'u nama miidhaa, hamma namarra taa'u nama cabsaa, hamma namarra taa'u mooraalii namaa kan saayikoo namaa miidha yookaan immoo ajjeesa waan ta'eef. Namichi kun yeroo namni lixee fayyu nama dhabee isa kana du'a. Yesuus garuu maalitti hin ta'e? Siree kee fudhadhu ka'ii maal ta'e? Yeroo ka'u garuu sa'aatii Yesuus dubbate kaasee namichi fayyaadha. Deemuu danda'a, siree baachuu danda'a, galuu danda'a. Wanti ta'e sun garuu haga Yesuus dhufee dubbicha jijjiiree afaan
darbe deebi'anii yaadu maqaan namoota hawaasaa qabanii namoota miidhama qabanii baay'ee ulfaata. Inni madaa fayyisu garuu teessoo irra jira. Jara kanatu madaa akkasii keessa jiru Waaqayyo yoo yaadatamu finnaanii bisaan Isaayyaas iyyaadatina isa kaleessaa jedhe. Akkam jedha mee macaafa Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 16 jalqabee kan dubbisa. Macaafa Iyyoob boqonnaa 11 jalqabee. Ati rakkina kee irraanfatta akka bishaan yaada darbeetti isa yaada duwwaatti isa yaadatta. Jireenyi kee guyyaa saafaa caalaa inifa dukkannis akka ganamaa hin ta'a. Abdii waan jiruuf nama natta ati naannoftee marsitee ilaaltes nagaatti rafta. Ati rafta kan sodaachisu hin jiru. Namoonni baay'een akka ati faara isaanitti toltu hin barbaadu. Ati inirraanfatta maaloo kee rakkina kee waa'ee rakkinaa Iyyoob caalaa macaafa qulqulluudhaan hin gadi baasee jiru. Seenaa Iyyoob yoo fudhanne boqonnaa 1 2 3 ennaa fudhattanne yeroo tokko dhumanii qabeenyi kee duraan saamaman yerootti mantu jira. Takka turanii immoo ijoollee kee torban irratti manatu jijjiirjees yeroo dhantu jira. Nama qabeenya isaa dhabe, nama dhala isaa dhabe, sadaffaa yeroo dhanni isaa rukutamee madaa'ee madaa dhiitaan dhanni irratti bubburuqee daaraa keessatti galee qiraatiidhaan yeroo fuudhu dhanni isaa yeroo dhiira ciisuurraan kan ka'e yeroo tiraamoo yaasee ture. Nama akkasiiti yoo garuu gaggade irraanfatte. Ya Waaqayyo irraanfachiisadha. Waaqayyo irraanfachiisa. Dabalaadha. Waaqayyo irraanfachiisa. Irraanfatta. Fakkaatu. Ati manaa kana booda Waaqayyo si dhiiseera. Kana booda tabbii qabdu. Waaqayyo waan si yaadatu fakkaatu gadi bu'i yeroo jettutti Waaqayyo garuu irraanfatta. Waan haallis seexannis barris yeroonis itti raaje hunda Waaqayyo si irraanfachiisa. Haleluuyaa. Waaqayyo irraanfachiisa dhaka. Waaqayyo irraanfachiisa. Laga akkasii keessaa, gadda akkasii keessaa, booncha akkasii keessaa ba'anii nama ta'uun hin danda'ama jedhamee yaada. Si tokkicha daa'imni tokko akka malee nama duraanii humna manaa isaa torba qabaa torba dhuma ijoollee isaa tokkicha. Qabeenyaan inni qabu hunda saamamanii dura fudhatanii badan. Fayyaan isaa rukutamee dhalli tortoree dhalli dhiiga duwwaa roobsee lafa ho'a barbaade iddoo daaraa iddoo abiddi itti boqoo daaraa gachiisee ofuuqa. Nama akkasiitiiniti irraanfatta. Haala kam keessa yoo jiraatte Waaqayyo si irraanfachiisa. Kanatti jirtu fannoo isaa duraa ta'u. Kanatti jirtu yaada isaa keessaa ta'u. Kanatti deemtu karaa isaa irraa ta'u. Inni si irraanfachiisu Waaqayyo hin jiru. Mina irraanfadha dhaame. Yeroo tokko tokko namoonni akka kanan maal irraanfadhu waan tokko irra ga'u irraanfadhu ka'e. Oolee bulee garuu ajandaan tokko dhufee irraanfachiisa. Waaqayyo madaa guddaa qabdannaa ta'e qoricha madaa sana dachaa guddaa ta'e doosii sana dachaa ta'e sirriitti irraanfachiisa. Ni amin jedhee baay'ee qabuutti kaayyootti miidhamte yoo ta'e kan sana dachaa fi dachaa ittiin lafaa ka'uu dandeessu hojjetee si irraanfachiisa. Si irraanfachiisa Waaqayyo. Maali jennaan akkatti wal'aane akkatti waraane akkatti wal'aane fayyisu Waaqayyo beeka waan ta'eef maqaan isaa haa ulfaatu. Kanaaf sana kanaan isa durii iyyaadatinaa waan darbettis yaada keessan hirdinaa. Ani waan godhaa waan haaraan godhaa. Ani akkasuman jedha isiniinu warri waggoota 2, 3, 4, 5 lakkoofsise balballi natti cufame jireenyi natti dukkanaa'e baradhee balballi cufame hojjechuuf jedhee karaa dhabe hojjedhee immoo milkaa'uu dadhabe gaa'ela dhaabbadhee milkaa'uu dadhabe baradhee milkaa'uu dadhabe fiigee galma godhadhe doorri jettan Waaqayyo sin irraanfachiisa. Seenaa qarmii seenaa godaannisaa Waaqayyo sin irraanfachiisa. Mi ammayyuu nama mantu harka kee kaasee na irraanfachiisa himaa. Na irraanfachiisa. Dabanii jedhimee. Na irraanfachiisa. Isa durii maal hin ta'inaa? Yaadatinaa. Waan darbettis yaada keessan maal hin ta'inaa? Hidhitinaa. Ani maalan godhaa? Waan haaraan
godha. Inni nu maal ta'utti jira? As ba'utti jira. Lafa onaa keessan karaa baasa. Lafa gogaa keessaas burqaan yaasa. Edha kanatti toledha. Maal keessa? Lafa onaa keessan karaa baasa jechuun karaa ta'ee beenyaan karaa si godha jechuudha. Daandii namni kan irra deemee beenyaan daandii si godha jechuudha. Tarii eessaan karaa beenu lakkoofne daandii beenu tilmaamne eessaa yoo kennoo ta'e karaa yaada keenya keessa jiru tokkorra Waaqayyo hin dhufa. Kan jedhe Israa'eltu gaaf tokko bara mootiin Sooriyaa baay'ee isaan rakkise isaan marsee beelaan akka isaan rukutamanii abdii kutanii mandaratti gadhiisan godhe mandaratti qabachuu bennaani baay'ee rakkatan baay'ee beelaan hamma daakuu kee nyaatan hamma lafee irree nyaatanii amma dhala isaanii nyaatanitti ga'an galgala sagaleen dhufe karaa hundumaa immoo marsanii jiru qillaan kolmu hundumtuu warra Sooriyaatiin qabamee jira. Kanaaf amma jarri kun abdii qaban garanaan hin nyaatame ba'uufis karaa hin qabanii wanti gaariin gara isaan dhufuuf karaa hin qabu. Inni laa dhufu akka waliin galle itti cufameera. Isaan keessa jiran gabba'uuf itti cufameera. Gidduu jiru. Awwaan jedha daandiin hundumti yoo cufame daandii akka milkooftu banamaadha. Waaqayyo karaa hin beekamne irra dhufa jedha. Namni seen abbaan barbaade daandii hunda haa cufu malee daandii Waaqayyo irra dhufu eenyu cufuu hin danda'u. Inni qofaaniyyuu karaadha. Ameen jedhaa maalo. Haleluuyaa. Naanne sanii cumnaani Waaqayyo booriin dhufaa hedheetu eesseen itti erge eessee ka'eetu waa dhagaa hedhennaan boru wanti gaarii hin taane. Yoo boru karaan hin jiru qaba garuu wanti gaarii hin taane. Daandii hundumaa Sooriyaan marseera qaba garuu wanti gaarii hin taane. Balballoo cufamaadha garuu wanti gaarii hin taane. Wanti Sooriyaa humna cimaadhaan daandii killaa arfanuma daratatti kan cufanii jiru qaba garuu wanti gaarii hin taane. Beda mana ammayyu wanti gaariin hin taa'edha. Bara sakaaniif dukkana ta'e ijoollee Waaqayyoof hin hifa. Bara sakaaniif tadhaa ijoollee Waaqayyoof hin mi'a. Bara sakaan duraa busaa ijoollee Waaqayyoof hin mi'a. Gooftaa baraatu Waaqayyo keenyadha. Inni bara hogganu inni bara biyya bara bidu ilma Waaqayyooti. Bara nu to'atame fidu gooftaa jiraataan nu geggeessa. Siin bara namatti hin tolle sitti tolaan jedha. Haleluuyaa! Akka jedhega bor wanti gaariin inta kanaaf jennaan daakuu ba'ees akka kiiloo torbaa walakkaa meetii tokkotti hin gurguramu eessan mandaratti magaragara waama daakuu jedhamu sammuu isaaniitii abaleeramu gurra isaaniitii abaleeramu qalbii isaaniitii abaleeramu garuu hin dhufedhe gooftaan ennaan daakuu garbuu akka kiiloo 15 meetii tokkotti hin bitattu borii maal jennaan wanta jibbisiisaa mana keessan keessa yaasin baase. Waan soora isin hin taane. Waan buddeen isin hin taane. Waan rakkinni isin nyaachise. Waan aanni isin nyaachise. Waan diinni isin nyaachise. Waan sila isiniif hin malle. Isa jireenya keessan nyaate. Mana keessa irraa qalageen baasa. Maaluma kee keessa qalagee baasa. Haleluuyaa. Dani ini kali lecce gammadee fudhate Enggak dibakar oke utuma Waaqayyootti sodaa Waaqaa baneeyyuu kun ta'uu maaliif innaattan namichi waa'ee seeraa sirriitti beekaa odeeffannoo qaba. Loltoonni Sooriyaa namoota akka ta'e beekaa. Inni birgeedii isaanii meeshaa lolaa isaan qabatanii jiran gurgaree isaanii cimee humna isaanii tilmaama. Yesus immoo ofii isaa tilmaame. Isa sirratti of tilmaame irratti Yesus ofii isaa tilmaameera. Ani cimaa dheeressa mataarra seejjechuu barbaadu, saba gugasii qabuu barbaadu, sakaraatti dhaabuu barbaadu, saddoo malees cabsuu barbaadu irratti ganama galanni Waaqayyo ani cimaadha. Mee Yesus cimaadha laasinillee. Maaloo dabalaa jedhaa kaa. Dhukkubi cimaa miti. Namni cimaa miti. Barri cimaa miti. Seexanni cimaa miti. Haalli cimaa miti. Kaleessas har'as bara baraan aangoo guutuun kan kennameef deebi'ee kan irraa fudhatamu ilma Waaqayyo duwwaa cimaa. Galata laattuu bira isaati. Maqaan isaa haa eebbifamu. Akkatti jedhette kun hin ta'a ati garuu nyaattu.
Waaqa dubbate waan ta'eef hin ta'a. Ati garuu maaliin goon? Yoom dubbittiin bor. Bor. Haleluuyaa. Namni talaa barreessee erga hin jiru. Meesajjiin barraa'ee hin jiru. Qaboo yaa'ii qabame hin jiru. Koreen gamtoome taa'ee malee mari'ate hin jiru. Garuu boruu waa hin ta'a. Kan toloota akkasii maabbee. Shakin jedhiin baradhu meeniti. Tolootaaf barri jira. Tolootaaf barri jira. Warri kanaa jimmanaa ba'an karaatti hin deebi'ani. Galaana yoo ta'e kanatu kutee dabarsa. Gaara yoo ta'e dhoosee dabarsa. Danqaraa yoo ta'e nurreessa. Jalloota yoo ta'e jilbeeffachiisa. Cubaa yoo ta'e banuu danda'a. Jawwee yoo ta'e hin gorra. Leenca kanaa jimbaatee yellaatu. Goota naqala qabattee karaatti hin dhaabattu. Dorgommeen abbaan qalbii yoo dhaan dhaabatan addaan hin citu. Waan tokko fiiddee ofirra gadi hin teessu. Ilaana daadii kanaa hin dhumu. Gommaan kanaa hin tanaffasu. Inni abidda. Amma kana dubbannutti yeroo hundumaa jajabina qabna. Yeroo hundumaa konfiidensii qabna. Yeroo hundumaa abdii guutuu qabna. Isma dhagaa abdiin. Mee ittan fufadhaa maaloo? Dabalaa edhaa? Ituun jalqabiin itti murtuma. Mandara keetiin dulloomtu ammoo. Waaqayyo si baasa. Binan baadhaaka. Dabalee dhimee. Waggaa dheeraa dookimentiin kee doseen kee awwaalameera yoo ta'e. Faayilli kee ituma jirtuu hin argamtu yoo ta'e. Ituma jirtuu ituma si arganii si dhaban yoo ta'e. Nama tokko itu arganii dhabu nama kee jirta duukaa argaa sin argusiisaanii. Sin argachuun fuula kee miti, hojjaa kee miti, rakkoo kee argan, dhugaa kee argan, miidhama kee argan, waa sitti immoo hin baatan jedhe. Fira dadhabootaatu isa kana. Nan kaa barana dhimaaloo. Namni amantu nan kaa yaaboo. Waraqatiin nuti kamiyyuu laajinsii namaa kennu naareffama. Attamitti kakuu baattee bara baraan rakkinni sirra taa'eema. Hin kaa'am sirra. Haleluuyaa. Gaafa waraqaa eenyummaa kee yaadasitu maal goota? Mana kaattaa isaa. Maal gootu si? Dubbadhaa. Hin deebi'a miti. Isuma isinii kennu. Isoo. Gabaatti geessu. Kan biraaf kennu. Maal taate? Tajaajila yeeteetti kukkutanii achitti sheekatu. Bara boo'ichaa, bara gaddaa, bara dhiphinaa, laayisensii boo'ichaa, arrabsoo, iyyumaa, tuuffii, gadi qabamuu, kan biidhamaa seexanni sitti moggaaftee ittiin si waamtu Yesuus irraa fuudhee jira. Kan namaa sirkaa fuudhee kan isaati baachisa. Gaafa kan isaati baachisu maaliif waamamta beektaa nama Waaqayyo. Mucaa qabu. Garbittiiroo. Nama dibataa. Nama wangeelaa. Nama dhalootaa. Haleluuyaa. Akka jedhamta mattaawaqaan kan Waaqayyo malee rakkattuu natti irra jiru, iyyeetti natti hin jiru, gadadamtuu hin jedhu, maaloo hin jedhu, nama hin taatu hin jedhu, namaa gadi hin ta'a jedhu. Nama Waaqayyo. Mee nama hin taa'e dhibee. Haleluuyaa. Mee nama hin taa'e dhibee. Nufe. Halkan dhaqeetu warra lamxaa'oo mandaraa sana keessa taa'anii kadhatan namni lamxii qabu immoo kaadaa Israa'elitti nama keenya jiraatu. Isaanii immoo dhaqeetu kaa'ee Waaqayyo. Kaa'ee dhimma si kaasaa. Nama hin dhabdu taanaan dhimma si kaasaa. Jarattiin kaatee bidii kedheena tokko afur ta'anii lamxii qabu waan ta'eef moggaa jira. Yeroo bor wanti gaariin taa'adhamee Israa'elitti raajame jarri keenya jiran. Maaliif lamxaa'oodha waan ta'eef of gaariin baay'ee waan ta'eef. Na ka'ee dana mandaraa warra Sooriyaa deemnarra. Maal nam hin nannaa maa qoonqoo dhumna nyaanni achi jira yes mandaraa warra Sooriyaa Waaqayyoo waa gochaa jira. Yoo nuu kennan hin jaan yoo nu ajjeesan hin dhumne hin deemnan ta'e wal waamanii kaan
achitti raajii dubbateeran ta'e jaratti kanatti dhufee raajii dubbanne kakuu qabdi isheenis warra raajiin bira ga'uu dadhabe bira waaqayyoo miilaan ga'e. Hidhamuu kan kee kanaatti nama waaqaati ati gooftaaf jiraataa arta dhugaatti wangeela kanaatti walii galteetta murteessitee baateetta miilla abbaa barbaade yoo miila kee hanqaa kee miilla waaqayyoon dhufa. Eessee warra kanatti raaje malee warra lamxaawaa kanatti dhaqee raajiin dubbanne garuu hafuurri waaqayyoo dhaqee makaase gaafa deemanii mandaraa warra Sooriyaa ga'ani dunkaanni jira, fardi jira, gaanni jirti, warqeen jira, meetiin jira, qabeenyaa gurguddaa nyaanni hundumtuu dunkaana guutee jira. Warri Sooriyaa garuu keessa hin jiran gaafa faana dhahani isaanoodha karaa gamaa amma Yordaanosa gamaattidha. Daandii mucuceessanii dubbaqatanii ba'an jira. Mucuceessanii jechuun hin fiigu. Maaltu ta'enna waaqayyo sagalee meeshaa gurguddaa fakkeessee halkan naqeetu dhukaasa irratti bane. Namni lafaa waa tokkaas hin jiru sagalee kakawwee waan arraayya. Meeshaa isaan manaa qaban fakkeesse asiifaa, laawunjeriifaa, buumbiifaa, sagguru isaanii beekutan itti fakkeesse dhukaafnaani akkeedhan. Akkutaasa dubbisaa waan tokko fuutanii hin bayinaadhaan lubbuu keessan duwwaa baafadhaadhaan fuudhanii hin ba'an kan ijoollee waaqayyooti. Fuudhanii hin ba'an kan goota dhimee. Irraasii ari'a gaafa. Maaloo ameen jedhime. Wanti hundumtuun jira nyaatanii quufanii haqa danda'an dunkaana isaanii sassaabbatanii ta'anii yaadanii jarri keenya ammayyuu beelaa godhan. Kana yoo dhoksine cubbuu nutti ta'a. Kottaa dhannee warra keenya sanatti simna. Isaanis bani carraa kanatti gargaaramanii. Haleluuyaa. Dubbisaa Mootota lammaffaa boqonnaa 7 tokko kaaftee argachuu dandeessu. Gaafa dhaqanii waa arginee irra warrumti gamtu warra lamxiitu. Misraachoo siimsiisan baran. Warruma si dubbatanitti, warruma gasii ilaalanitti, warruma si qoodanitti, warruma namantaa jedhanitti misraachoo dubbata. Waa argine mandaraa warra Sooriyaa danda'e nyaannee dhunnee quufnee warra Sooriyaa immoo keessa godaananiiru kottaa maadhumtu ennaan ay yeroonii mandaraa kana gadhiifnee baanu bayi mandaraa keenya qabachuu fedhanii malee jarri hin deemneera. Arginee irraa hin jirani jiru isaanii immoo. Waaqayyo geggeesseera. Mana keerraas, jireenya keerraas, fayyaa keerraas, mul'ata keerraas si hawwaale waaqayyo geggeessu. Amanadhu harka kee immoo ol kaasu waan seen jedha. Guddachuuf yeroo deemtu, hojjechuuf yeroo deemtu, barachuuf yeroo deemtu, tajaajiluuf yeroo deemtu, bultoo dhaabbachuuf yeroo deemtu, sitti marsee karaa sitti cufee anatu jira dabartu kan siin jedhu kila ammeenyaa ganama ka dhiigee sun naannoo keerraa dhiigee. Haatiriira kinaa sitti taattaree. Killiliin barbaachifne gatu shiidhee. Daangaa kee gabaabsee. Mul'ata kee hidhee. Hanga fagaachuu qabdu akkam fagaan. Hanga guddachuu qabdu akkam guddan. Hanga milkaa'uu qabdu akkam milkoomsu siroo kee godhe humna dhiigoo jechaan naannoo keerraa dhiigee. Galateeffadhaa waaqayyo. Inna kani namoota muraasa dhaqanii gaadduu erganii kan jaraatamaa dhabanii yeroo dhaqanii dhugumayyuu dubbiin hokkas. Hunduun dhaqe ituu gaafa dhaqu warra kantu daakuu baala beektu warra damfii sana warra tuffatamuu sana warra namarraa achi bahe sana namarraa achi bahe waaqarraa garuu achi bahe. Namaan qoodan waaqaan garuu qoodanii. Gwaaddanyaa namaa dhabe gwaddanyaan kee garuu Yesuusa ta'u. Kan namaa hin ta'amu kan waaqayyo garuu itti garase. Baay'ee bitaan mirga kee nama naqachuurra leenca jabiddaa cina kee dhaabbatu si gaara. Ni qottamee jenna. Nama akka qofatta kee miti dhagaa haasofsiisanii waa'ee kee. Leenni waa'ee ni maaloo. Si marsee qillaa sitti gaaree namni dhimma hin baasu yoo waaqayyo duukaan jirre.
Gooftaan Ameen. Ameen jedhama. Ameen. Hangafi dhibbaa achumatti du'e. Karraashilee dhugaa warra kam turte? Warra sana. Warra gatamtu. Haleluuyaa. Ameen. Jararratti maal fadhiin baasaan? Karaan qaxxaamurru ija namaa gurnu baay'ee yaaddoonna lamsiin qabamneetu nama keessaa baanee moggaa jiraanna eetuu kanaan jirru ilmi waaqayyoo lamsii hunda keenyatti qulqulleessee nu jedhu. Nama keessaa baanee isa jiraata? Waggaa jirta yoo ta'e waaqayyo duras godha. Rimiddii namaa miti himati. Rimiddii waaqayyoon bilboofta. Namni barbaade ala sanas haa ta'u, gaddannaas haa ta'u, gimbitii isaati kan nama. Ameen jedhee? Gaddaa gimbitii isaati. Amma beeku si gammade, amma beeku si tilmaame, amma beeku si madaale nama bakka. Kan kee garuu qabuunis, guddinnis, mirgaansis, harka namaaf yaada namaa keessatti jiru achi jira. Ameen jedhee? Wannuma lamsii fuudhee mataa godhe, warra sana moo'ii dhiisee daakuurraa hima. Lamsii qabate daakuu namni dhaqee fudhannee jiru. Lamsii qabate namni dhufee warqee fudhannee jiru, uffata fudhannee jiru. Waa'ee lamsiin irraa fatamte. Bara waaqayyoo hin jafa nama godhu rakkinni hin dhokattiya. Bara waaqayyo si mul'ise eenyu si dhoosu? Wanta beejenna? Bakka girri suunuumiin mataa sin dhukkubsatee nama naannoo deesin jedhe dhiisa miti mucaa koo hedheetu barree isaarratti si baase. Yerootti buufattu dabeessi qaba. Yerootti dadhabdu si tumsa. Yerootti gargartee biddu akkati gubattee kumne suutee si qabbaleessa. Yerootti dadhabdee qaxantartu immoo ispiidii sii dabala. Yerootti ofirra gatteessu immoo ayisoonii qabeessi kaasa. Inni si gaajaaya. Yana keessa laanga waaqayyoodha. Dabalaa jedha. Anaaf. Maaliif deemaa? Sadurii? Iyyaadatina. Waan darbettis? Ani maal godha? Waanaanaan godha. Inni immoo isaan dhufa lafa onaa keessa. Amamee jecha koo goolabuuf karaa hundumtuu cufamaadha waan ta'eef namichi hangafi dhibbaa suni gaba biraani dhuguma nama shakkisiisa. Daandiin ittiin dhufuun jiru taanaan makiinaan karaa ittiin daakuuf iddoo jiru taanaan qochoo baaftiire eessaan dhufu garuu kan nama dhibuu jiraate karaa namaa cufan malee karaa waaqaa banaadha. Kan saadaa gubbana. Sekiritii kam, eegduu kam, fintashaan kam, killaan kam gaara kan naafatu. Ni ameen jedhime. Daandiin gooftaan irra dhufu yeroo kamiyyuu banaadha. Daandichi banaadha jedha. Dabalaadha ameen. Jecha natti tole keessaa lafa onaa keessan lafa onaa jechuun firri kee maatii kee qomoon kee irra deemee kan hin beekne. Akka jechuun daandii kaleessa zarmaan sarii kee atis muuxannoo isaatti hin qabne karaa kana milkaa'insi jira, abdiin jira, jireenyi jira, abalu karaa kana qabxeera itti kan hin beekne irra si baasa. Ni waaqayyo na baasa jedhee. Waaqayyo na baasa. Wanti kaleessa guutummaa samaa ta'e darbeera. Sagalichi uumaa isa kamiyyaa itti naa'e. Madaa kaleessa jiru salphaa miti jira macaafni qulqulluu. Godaanni sararamaa hedduu jira, godaanni jireenyaa hedduu jira, godaanni hojjeessuu jira. Kanaafitu maal hin ta'ina hin yaadatina waan jira. Sagalee isaa dhufa eebbisa.